haala dhimma araarammaa kanarratti dubbadha. Qabxii 2-3-4 irratti dubbadhee baati sheer walii godha. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha nagaan koof qilleensa irra bararee akkuma beekamu akkuma kanaan duraa isinaa ga'u jetti biiftuun gadaa gobanaa. Haasaan yoo nurkatti illee akkuma nuun dulloomne yoo nurkatti dulloome yaada tokko namni naga'uunni dhiisuun nurra hin jiru waan dubbannu yaada irratti kennumatu dirqama. Nama 30 gaa baay'een eeggadhu kuma 30 isiniin gaafadhu. Suuta walii ergitanii dhaggeeffattu namni ijoo qabu namni dhimmi isaa ilaallatu namni kudhayyoo dhaggeeffate faayidaa qabadduule lafa raqaati siisii wacci waan qulqulluu bira namni baay'een hin jiru iddoo ta'ee fi quality waan brandii namni baay'een hin bitu iddoo ta'ee fi numti danda'utu taa'ee dhaggeeffate bitata. Kanaafuu sheer godhaati nama 30 biraan ga'a. Egaa nen ga'a kuniyyuu sheer naa godhaa garuu amma jateessanitti namoota akka waamtaniif jechuudhaan nagaa deemni waggaa meeqa miidiyaa irra yeroo nagadanne beekeesin nagadadhu tiiktookis ta'e maalis ta'e asiin dhimmi na ilaallatu namni dhagee hojiirra oolsheen barbaachisa dheen dhufe. Egaa haala amma yeroo ammaa keessa jiru qabxii jabaa gadi fageessinee ilmaan Oromoo hundi irratti yaaduun nurra jiru araara badhaadhinaatii fi abaa'oo bosona keessa turanii sakamuu haa ta'u sakanii haa ta'u araara sanarratti jabeessanee ilmaan Oromoo bakka jirru yaada kana irratti bal'ifnee namoonni baay'ee beekni hayyoonni irratti haasa'ee irratti mari'atee irratti hojjetamuu qaba. Malee isa akka shunkurtii gabaa bitanii dhaqanii bitatanii galanii kun akkas ta'e sun akkas ta'e jedhan otoo hin taane irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaban jedha akka biiftuu gadaa goobanaatti. Egaa gaafan gara ijoo dubbii kootiitti eegalu araara waaqaaf lafa jaallataa waggaa meeqa guutuu dhiigni bu'aa turre araara na yaadadha. Mucaa naannoo kootii yeroo adda bilisummaa Oromoo biyya galee warri dulloomtan galaa jedhee araara bu'ee jennaan maroon caakaa keessatti hafee gareen tokko galani. Garee mucaa sana maallaqallee gargaarsa ergaafeen ture. Abaa'oon yeroo sana galee mucaan suni Amboo keessatti ambulaansii akka oofu akka hojiin kennamuuf godhamee biyya gadii lixa Wallaggaatii ijoollee isaa haadha warraa isaa gatee baqatee mootummaatti dhaqee harka kennatee gaafanni mootummaatti dhaqee harka kennatu mootummaan buufuratee hojiillee kennee fi dhumarratti ambulaansii isaa sun duraa tabalaashoftee isa booddee akkan waan hojjetu dhabee rakkatee karataa ta'ee lafa dhaqu dhabee waan butu dhabee waan nyaatu dhabee dhumarratti garuma bosonaatti deebi'e. Kuni nama bur'eessee yoon mucaa kana iyyafadhee nan argadhadhee mana abdii qabaa nama dararamee siqaayii meeqa argee bosonatti deebi'eedha jechuudha. Galee dhaqee harka kennatee ambulaansii yoo cabde ambulaansiin biraa dabaree kan biraa kennamuuf irra ture sila. Nama dhimma badhaadhina beeku akka nama badhaadhina deeggaruutti akka nama badhaadhina jaallatutti akka nama badhaadhinni galma godhattu gara fuulduraatti adeemtu keessaa yoo jiraate ana jedhee yaada ture. Nama ammariyadhee lakkisaa ijoollee galte kana bakka itti godhaa jireenya gaarii gochisiisaa bakka gaarii jiraachisaa warra kaaniif fakkeenya godhaa warri kaanis akka isaan ilaalanii galaniif godhaa jedha. Isaan akka mana keessatti bitatanii miilla tokko ala kaa'anii shunkurtii warra abaa'oo bosonaa dhaqanii kukkutaa mana asii immoo damooza nyaataa ijoollee isaanii mana barumsaatti ergataa abaa'oon akka bosona keessa taa'uuf immoo yoo waa hojjetame armee koo qabame abbee koo qabame maaloo qabame dhani officially birrii baajetii achii baasaa asii immoo mootummaarraa damooza nyaataa jiraatamees dhufee har'as ka'e jechuudha qabsoon haalli ammattiin as ka'e. Warri mootummaa keessa ta'anii waraana caakkaa keessatti gargaaran mootummaa kana keessatti akka araarri bu'ullee hin barbaadan biizinesii yoo inni kun asii kufe isa sanatti darbina maaliif hojii sagaagaltuu qabu jechuudha. Maqaa maqaallee dha'uu hin dandeenya.
wanti sodaadhu tokkotu hin jiru. Biiftuun namni bitatee hin beeku. Oromoon na bitate. Oromoodhaaf hin haasaa. Oromoodhaaf hin jiraadha. Oromoodhaaf hin na amanuu dhabuu danda'u. Turee garuu ergin darbee haasa'ee furachuu. Hin galaaf. Mucattii sanattanii na yaadatu. Mucattiin sun akka jettee turte. Mucattiin sun guyyaa tokko akka saasoftee turte. Ayi mucattiin sun eessa dhaqxee gaafa karaarraa dhabamu. So kanaaf iyyuu wantoota ofii keessanii badhaadhinni abaa'oo fidee ol taraaramoo otoo hin taane jalqaba mana isaa keessaa walitti araaramoo dirqama sarra jira. Abaa'oo masaaraa baatee daansiisni wajjin sirbee galee harka kenneedhanii ilmaan Oromoo sassaabanii ofuma keessanii yookiin leenjiftanii achi keessa kaa'attanii araarfachachuu dandeessu. Fakkeenyaaf akka kootaatti yookiin namni tokko lama keessa jiraachuu danda'u warruma isin beektan deebistanii fiduu dandeessu. Ergi abaa'oo wajjin araaramuu dandeessanii akkamittiin maroo wajjin araaramuu dadhabdan dhugaa yoo dubbannate yoo maroo dhooti kan citee bahee furate namicha sana akkamittiin deeffachuu dadhabdan. Akkamittiin waraana kan addoddoodhaa dhaxxanii akka nama shunkurtii kaayee madabiidhaan furattanii galtu. Akkamittiin maaliif namicha sana wajjin haasoftanii xumuruu dadhabdan. Warra kana wajjin akkamittiin wal amansiistanii. Warri kunis ta'e kaayyoodhaaf baanii inni soo kaayyoodhaaf bee maaliif isa amansiistanii gara qeetti deebisuu dadhabdan. Rakkoon maaltu jira? So kunuufuu namni beekuuf nama hubachuu danda'uuf nama itti yaaduu danda'uuf kun gaaffiidha. Kun gaaffii guddaadha. Abaa'oo isin har'a galfattan kun immoo na amana. Ji'a tokko lama biddeen nyaachiftanii gaafa hareerri karoorri keessaniif adeemsi keessaniif wanti isin fiddaniif wanti isin manatti galchitan akkaataa isin gashin hin taane already leenja'ee jira. Already sagoo rukutuu bareera. Already saamuu bareera. Bofa mataa rukutanii biyyoo irratti yoo fannisan maal godha biyyoo arraabbatee ka'ee fayyee. Simatti ganaa dhumaatiisa garmalee hanna isa garmalee rakkina isa garmalee dhumayatti garmalee isa nurratti kaastanidha. Akkuma durii madhee isaanii qabatanii dur caakkaa keessa beeku malee biyya katamaa keessa hin beekan. Katamaa keessatti amma waan isin taatan tokkoon keessan Adaanechi kee lafa seen jirtutti qawwee funyoodhaan isii kukkutu. Abiyyi kee karaa ittiin argame marzee afaan kaa'anii ajjeesu. Warroota taayitaarra irratti ammallee karaa biraatiin dhangalaasuu danda'u. Jaroota maqaa baa'ootiin fiddan maqaa Oromootiin fiddanii manatti galchitan bakka gaariitti gootanii warroota naggaadee Amaaratu nu ajjeesettee utuu Amaarreen ajjeesin Amaara nyaachisuudhaaf teessu. Media peejii qabattee peejii gurguddaa qabattee utuu sabni biraa waan tokko hin godhin nuun akka kuwaasii warri miidiyaa irraa Oromoo keenya irratti Amaarri kaate hinduuna malee Oromoo keenya Amaaraaf hin dabarsinee laannoo akka gowwaa hoo jedhee akka Oromoon achi jiru warri miidiyaa irratti jirta warri isinii kaffalame warri mana itti isinitti kenna warri jiruu isinii kennan warri beekamtii qabda warri peejii gurguddaa qabdan immoo akkasittiin Oromoo kakaastu. Oromicha sacha gowwaa sacha waan nyaatu bulee dhabee uummata joonjee mataan galagala ilma keenyatti ka'ee fayyaalessa ka qulqulluu akka kootiisa Oromoo jaallatu calluma deetu waan tokko hin argatin. Si warri naggaadeen immoo akkasittiin uummata achi kaastanii adda addanachi xuxxe abiyyi keenya tuqe jettanii nutti himtu nuun immoo jennee ifin duukaa deemne. Dubbiin kana miti handaaqoon haatee sattiin qalamtu gabaaftee jedhan. Galchitanii jara kana galchitanii fiddanii biyyatti deebistanii harka rurrukuchiiftanii wallaahi laazim jarri kun maal isin godhu beektu warri isin amma galchitan bakka isaaniif malu kabajaa isaanii malu waan isaaniif barbaachisu akkaataa itti isaan jiraatan isa arraamni isa borittiin jiraatan yoo gootanii akkuma durii somnee achi naanneessinee as naanneessitee jeeftanii jara keessaa nama 2 3 4 5 lubbuudhaan ba'a warra kan marzii nyaachiftanii waan barbaadan gootanii warra kana gaafan jedhu namooti badhaadhina keessa taa'ee hin hojjenne hin jiru jechaan jiru akkaataa isin itti ijaaramtantu mana qulqulluu keessatti hin ijaaramne najasatu walitti funaaname hattuutu walitti funaaname. Nami hojjetu achi keessa jira badhaadhina keessa. Nami saba isaatiif quuqamu jira. Nami saba isaatiif cabee hojjetu jira. So kanaaf jarootni kuni hamma isinii danda'ametti dhuguma yoo kaayyoo qabdu ta'e. Kaayyoo kan biraayyuu dabalata Oromoo mitiiti Amaarayyuu galchuudhaaf deemtu ta'e biyya sana nagaadha. Addis Ababaatti naannessitanii akka fuullattii kana meekaappii dibannee garri gajjallaa yookiin
kasala fakkaatee udduun achi bitee wanti hundaa jiraatee wayyattiin kun fuula kan akka fuula kana bareechatan Addis Ababa habaaboo godhatan Addis Ababatti masana keessa nagaadhaan jiraattanii isinuu firiidamii baatanii fira keessan baadiyyaa gaafachuu dandeessan. Armeen keessa yoo duute iddoo awwaalachuu dandeessan. Nullee dhokanneen deemnaa isin ajaabii qabattanii iyyuu lafa dhaqxanii hin qabdan iddoo ta'ee fi akka ofii keessanii bakka garaa keessanii geessanii deebi'uu dandeessanii fi jaroota kanaaf bakka itti godha. Araara sobaan araari mana wal barree wal fixnee beekumsaanis yaadaanis wanta ati yaaddu dabballee hundi dabballee ta'ee dhumeera. Jara kana bakka itti gootanii seerata harratti mana waatti kennitanii uummata miidiyaa attention ittiin argatanii boru immoo eessa akka bu'aan hin beekne toon taane jaroonni kun bakka isaaniif malu jiraatanii bakka isaan malu miidiyaatti yerootti fidanii as geenyee kunoo kana qotaa irradhanii waan hundaa isaanuu agarsiisuu qabu jaroonni amma dhufan. Warreen abaa'uun maqaa abaa'uu fudhatanii galan. Adda bilisummaa Oromoo qofaa wajjin araaramuun nun baasu. Faannoo jedhee namni tokko bakka keessatti irratti duulee faannoon diina faannoo abiyyiitu makataa biyyaatiin nuun jedhe. Isatu dhachiise. Yeroo Tigraay rukutuuf jedhame. Faannoon mataan see dhiigisee bakkeetta footoon ta'in wanti isaanii barbaachisu godhamee fi biyyatti deebi'anii walqixaan hundumni sabaaf sammulammiin biyya keessatti jiraachuu danda'u. Yoo hin goone manni tokko aara galfatee bulee manni tokko rafuu hin danda'u. Har'a ati seen silxaanarra jirtu ajaabii qabdaa. Yoo ta'e ajaabiin kee 15 du'ee isa booddee sitti darbaa yookiin akka fanjii dhaqanii fundursanii ofii dhumaniitu dhumnee irraa jedhu si manatti si hambisuu danda'a. Ilmaan kee du'arraa hambisuudhaaf nageenya isa qulqulluu. Nageenya isa qulqulluu isa dhugaa qabu. Isa haqa qabu. Araara akkasii godha. Isa akka nama mana gar tokko fuula tokko mana qalamii dibatanii gar tokko bifa kaasuudha. Maroon alattafee biraarraarri jedhuun jiru. Jawaar faa warra aktiivistii ta'anii bakka keessatti hojjetanii warri hammi dhufee beektoonni piroofeesarni eenyuun biyya alaa keessatti dhufee dhaabbannee hojjetee fidee isin fidee sadarkaa kanaan isin ga'e isaan alattafuun qaban. Ani kun waraana ijaarrachuu hin danda'a. Hantuuta keeshaa kee yoo waa bilisa sin baasuu dadhabe hantuuta keeshaa keessa lixxe ta'uu hin danda'a. Hantuuti keeshaa keessa yoo lixxe hirriba si lattu lafa seen argitu kor jedhe. Dubbiin dubbii akkasiiti. Eenyuun tokko alattafee eenyuun tokko eenyu wajjin jiraachuu hin danda'u. Maal fiddi maal haasofti kun jechuu dandeessu wanti hin jedhu kun immoo ifaa bilisa ta'e isinii gala. Ifaa bilisa ta'e isinii gala. Eenyu namni qabsaa'e. Eengaddaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa dhalataan biyya isaatiillee hamman waa'ee isaa ibsaa ture namni beeku hin jiru. Waan inni keessa ture pidiyoo mettiin malee. Namoota Oromoo guyyaa tokko tuqee hin beeku. Naayidha namni guddaa amma na ga'u. Warri miidiyaa irra teessanii ijoollee keessa maal gootanidha. Miidiyaa irra warra taa'etu qawwee tokko malee loleetu gabrummaa wayyaanee jalaa isin baasee har'a akkasiin isin acha deebitanii jara taasoftan isin godhe. Mata miidiyaa irra namooti tokko maxxansaa jirtu miidiyaadhaan warri biyya alaa jiran nu keessa jiran. Warra biyya alaa jiran har'a sadarkaa fooqii furattanii lafa furattanii waan meeqa keessa jirtanii hin argitanii jaanu warri especially warri waggaa 5 kana keessa sooromtan warri miliyooneroota waggaa 5 taaksii isaatu Jawaar faadhaa kaffaltanii ana faadhaa kaffaltanii Abiyyi futoon taane harka duwwaa warra miidiyaa jettu amma gaan darbe ka himbari useete udaan mana keessatti adde isinitti hin deebi'u useetanii akkasin ta'ina haqaaf dhaabadhaa. Namni akka ko Abiyyi deeggaruu hin jiru. Namni isaaf lubbuu isaa dabarsee kennullee hin jiru. Waan meeqa ta'ee waan meeqa afaan kiyya qabadhee waggaa meeqa isa deeggaraa ture. Sana miti amma kaayyoon waa'ee deeggarsuuf deeggaruu miti waa'ee jiraachuuf jiraachuu dhabu. Kanaafuu inni sanyii wajjinis naraarsee maroo wajjin akkasin araaramtan abdiin godha. Inni maroo wajjinis naraarsee Jawaar faa wajjin warra miidiyaa wajjin akkasin araaramtan isin godha. Warroota akka Tanaaftee faa akka Tsaggaayee Raarsaa faa akka
Jawar Muhammad fa warroota iconi ta'an profesorota udaangoota mukarraa kukkufistanii doktora degree birriidhaan bitameen masterity birriidhaan bitameen sirriitti haqaan danfee fide akkaataatti fide waggaa 16tti danfee waggaa 16 keessatti umurii meeqa qixxaa meeqa nyaatee mana kiraay meeqa kaffalee fide vaaliyuu isaa iddoo beekuu fi vaaliyuu isaa dabarsee isinii kenna iddoo ta'eef warroota sirriitti baratan sabitan otoo hin taane sa mileeniidhaan birrii sobaatiin bitanii fidan otoo hin taane isaaniin illee araarama. Isaanii wajjin illee araarama. Araarri hundaadhaaf waaqaaf lafa hundaadhaaf isa sobaan araaramina. Kana araaramtan inni guddaan immoo opiidiyoo achi keessa warra gaafa maroonfaan walgahii geggeessatan ija kootiin gurra kootiin ija kootiin fuula isaanii maqaa isaanii wajjin warra dhaqanii achi ta'anii shunkurtii kukkutaa oolan damoozi immoo mootummaa biyya irraa ba'uuf isaanii wajjin araarama. Isaanii wajjin araarama. Isaaniin amansiisi. Ittoo jijjiiruun sun maaloo jijjiiruun sun suma jijjiiruun ittoo mi'eessuudhaan jaroota likki isaanii agarsiisi. Si jala jiru. Achi keessa ta'anii asin intineedu. Teelee dubartittii wajjin hin jiraatta dhamni teelee isaanii baasi. Waan isaan akkaataa isaan itti wal quunnaman maal akka isaan gochaa oolan maal akka isaan ergaa oolan si keessa ta'anii. Waraanni keellee ergamaan keellee hojjetaan keellee maal akka godhu isaanii wajjin araarame. Nu baasa ijoollee keenya isinoo har'a fooqii ijaartu wayyaaneen inni waggaa 27 biyya kana bushe dhiisee sokke nuunoo reefu lafan qabanne eessa dhannaa maallu wayyaa jedhitti mari yeroo mandaa akka abbaa manaa ta'e dubartii arrabsaan oole maallu wayya jedhi mari'ataa godhi yeroo hundaa of beekaa gootee doktora biyyi warroota ta'ee akka raafuma paarlamaa keessa taa'ee si dhaggeeffatu san akka ashumurii maalii taasoftu sana dhiisi sirriitti wanti kuniif kun nu baasa eessa dhannanu yoo kana kumne kana yoo kufne eessa dhaquuttirra. Qlinxoon no eeggata maal gochuun nurra jira inni ana kuffisti sirraa nafu akkam goona maal dhiisaa isinin baasu jedhiiti qooda akkasisin goone akkatti ashamaaqaqxee namni guyyaa tokko sirkaa ba'a akkaataa itti namatti taasoftu illee sirriin ati kaleessa bitamtu opiidiyoo ergamaa turte ati sabiyyi doktora biyyi ati hojjetaa majaraa turte ati nama xaharamee warra tana adda taatee damooza jiraatiin nyaattee isaaniin guddattee dhufte ilma keenya dhee Oromoon ammataadha si furate. Atis warra kaanii adda hin jirtu iddoo ta'eef nama biyya jaallattu nama waa hojjechuu jaallattu taatee isaan irraa adda ta'uu dandeessa. Kanaaf immoo maallu wayi? Kanaan dura sokkattaanee salphanne irraa har'a maal ta'uuf deema? Na amanii badhaadhina nutu itti cabee igitti dhangala'ee ilmaan Oromoo walii galatu gandan jedhin lagan jedhin tu kutaa 11 namni dhiigan ilmoo isaan awwaalin utuu hin jedhin badhaadhina finnee asiin geenye badhaadhinni maqaa isaatti moggaaftanneestanii kaayyoon as ga'ee 4 kiiloo galee kun kan keenya kan hunda keenyaati. Eenyullee nu kan fuudhu guruppii nama biyya bishaarta yookiin akka ne biluuxi akkasin ardiin citta yookiin du'aayiidhaan isin duukaa jirra yookiin akkasin of sirreessitanii hunda ammattanii wajjin jiraattanii yookiin immoo xiyyaarumti itti fayyadamu hunda keessan akkan ittiin isin caccabu yookiin immoo qilleensa irratti akkasin gubattan nuun teenya angama koo du'aan isinitti karadha angama koo badhaadhinni dhiigalmaan Oromootiin dhufe iddoo ta'e badhaadhina baduumin guruppii nama bushaayirtan maafiyaa nama bushaayirtan hattoonni korommiin fagaaraa korommiin muxxee amma biyya bushaayirtan akkasin akka na biluuxi ardiidhaan isiniin cituun du'aa isinitti karadha. Akkana biluuxee akka ardiin isiniin citu. Kanaafiyyuu araara jettanii waamtanii garee tokko tuffachiisuuf boo atomaan fiddu ati maalin fiddu ani wayin fida biiftuun gadaa qobaashee waan fiddu qabdi namni waan hin finne hin qabu la namni asirra taa'ee na dhaggeeffatu kun hundi mataa isaatti gahee mataa isaatii qaba inni ana mormullee inni na deeggarullee inni na arrabsullee gahee mataa isaatii qaba akkaataatti qabsoon kun as ga'e hin beektan amma dheengadda du'a fiilmii biyya Tigraayitti hojjetame dubartii mormii gadi cite
Dhiiga Oromoon ni meeqa dhangala'aa jiru isa walitti hidhanii miidiyaa kanarra deemsisu. Isa Oromoon du'ee dhiisanii. Qabsoo Oromoo isaa akkasii fashaleessu. Warra akkasiis kanaaf. Kanaaf immoo rakkoo guddaan achi keessatti jiru isa tokko kuffisuu fi isa tokko ol harkisuun rakkoo guddaa Itoophiyaatti fidaa jira. Akka biyyaatti na dhiba garuu. Isa tokko kuffisuu fi isa tokko ol harkisuu fi isa tokko kuffisuu qabdu. Kun nun baasu. Maroodhaa fi Kamaal Galchuuf, Leencoo Lataaf, Daawudiif, Abiyyiif, Jinni Jaankaa keessan adda adda qooduu otoo hin taane isaan akka tokkotti tu jiraatanii Amaara warra faannoo ijoollee dhuftee ijoollee dargaggee bor biyya bushuutu qilleensa irratti dhumtu kana du'arraa hambisuutu dirqama isinirra jira. Warra Amaarri du'uun qabu. Tigreen mileenni tokko dhume Itoophiyaa irraa cite. Yeroo sana duratti indeeda araaramaatu jedhamu dhaga'uu didde hima didduun du'an diddoo. Sabaaf sallammin Itoophiyaa hundi faayidaa qaba. Bareedina keenya baay'inni keenya garaagarummaan keenya namni kan loluuf kan duufi biyya koorratti mirgan ta'a jira. Biyya koorratti farsoo bitadhee tan VAT bitadheen dubartii hoteela keessaa bitadhaa baqa hudduusa adda addaa kana ilaalaa oola jennee miti kan qabsaa turre. Sun kodhuma irratti dhufa. Amma garuu gareen tokko isuma dur maal gootan beektu yeroo bara wayyaane gareen tokko samaayii rukutee gareen tokko gadi rukutee middle classii ni dhabame. Ammas middle classii dhaba. Gareen tokko kitfoo mura, gareen tokko immoo karaa dura taa'ee carqee hamataa, gareen tokko immoo karataa sanaa waa karateetu waa baafata. Kana keessaa ba'uu qabna isiniin jedha. Dhaamsa koo kana aynoo baay'een keenya wal dhaggeeffanna. Akka maleekaa zamaayitti akka dhaggeeffattan nan beeka. Araara amma araaramtanii hunda isaanii wajjin akka araaramtan abdiin qaba. Waan inni barbaade, wanti inni maroon addatti barbaadu maal tura? Maroo kuffisuuf, maroo aarsuuf, maroo wallaahi isin nama tokko wajjin dhaabbatee hafa malee xiiqiidhaan biraan deebitan. Yeroo namni harka isinitti kennee hundi isaa jedhee jaljeessan bilisoomsadhee jiraate iddoo ta'eef jaljeessa biyya keessaa sitti boombii keessatti fidee sitti faffanaddaasisee waa si godhaa jiraata malee waan inni jedhe yoo hin guunneefi isinitti deebi'uu hin danda'u. Amma dubbii xiiqiitti galagalaa jira. Jarri wal dhabu, wal labsiistu, irraa irrattu, isa kaanii miindaa baaftu, isa kanatti tu jiraachistanii isuma immoo hin araarsinee ittanii fiddanii deebistu. Sofii keessan otoo hin taane of kaa'ee sanaa wajjin araaramaa. Inni isin keessanii inni isin fuutan suni isinii uumaa tokko isin hin godhu. Dhaaba kanatti rakkannee finnee isin geenye iddoo ta'eefi rakkannee namni diinatti bitannee ollaan illee oduune namni nu gaafachuu dhabee har'a warri isinii wajjin fira taanee eegee jala isin deenyee nu dubbisuu dadhabanii nagaa nu gaafachuu didanii akka faxiisaa ta'anii jibbamnee isin deggerree fina yaasiin geenya akka isin baddan hin barbaannu tu hojjettanii nutti tola garuu yoo hojjettan ta'e immoo akka ardii kanarraa dhabamtan rabbiitti si karatta har'a isinitti maa rabbi uumaa addaa tokko kan naa kenneedha. Uumaa addaa tokko rabbi kan naa kennee na uumeedha. Nabame balaan isinitti karadha taa'e maafin callise miidiyaarraa. Ummata dararamtee, ummata beeloftee, ummata gubattee akkasuma ciincoomnee abiddi nutti qabamnee abiddi walitti naannee dhagaa kaasnee wayyaanee kuffifne. Badhaadhina moo gola keessan keessa beennaa maal salphaattiidha. Kaanee wal kaasneetu nan argitu. Kaayii jennee jalqabnaan balaa isinitti buufnu. Nama meeqa fudhadhaa kaalaalaa akka nama biluuxi bishaaniin gadi isin naquu dandeenya. So kanaafiyyuu ummata Oromoo madaa isaarran deddeeminaa madaa isaatti shaboon naqinaafiiti. Isa waan barbaachisu isa sobdanii jaarsa sadii maal gurri keenyatu dhaga'u maroo wajjin araarama. Maroo wajjin maroon diina miti. Ilma Oromooti. Jabaa taana waggaa jaa walqixa silxaanarra teessan bosona keessa taa'e.
Jabaatanan jabaa kana mungalchita yoo ta'e abbaa barbaadan achitti keessaarra waraanan kanan galchee bor kanan galchee inni. Iddoo kan qotaatan silkii bilbileen kaasatan kaasala silkiidhaan isinitti himna so amma miidiyaa waan isinitti himnan nageessu. Kan isinitti himnuuf akka isin of sirreessitaniif isaa wajjin araaramaa isatu isin barbaachisa. Finfinnee abaaboo taate sana keessa mee qobaa Dr. Abiy mee akkuma isaa gaafa biqiltuu dhaabdan akkamittiin akkasin dhaabdan beekna. Gaafa iddoo tokko dhadhaa akkasin dhadhan itti dhadhan beekna wal beekna. Sana keessaa gabrummaa sana keessaa bahuudhaaf isin mataan keessa biyya keessan keessa firii taatanii akka deemtanii lafa barbaada maal yeroo mallasiin jiru akka barbaadne deemaa turre. Har'a naggaadee ta'e dhiigi nama jeesuun birii shanii nama jees. Maali bara Oromoon bushee akkas ta'e salphina mana ga'u namni baattatee deemuun ulfaataadha. Kana keessaa bahuuf namoota jiranii diina Oromoo mini waan barbaade yoo ta'e nama masaaraa baatee jiru caakkaa keessa deemu waa barbaadaa ta'e shiftummaa manuu babal'isaa deemtu malee wanti nuun argannu jiru. Araaramaa wajjin gaafa araaramtan immoo wantoota isaan barbaachisu kennaa sobdanii socho'u miidiyaatti qabdanii araaramnettanii dudduubaan biyya kaata. Meerri ijoollee isinitti galte waan isin gochaa jirtan hin beeknu. Ijoollee isinitti harka kennatanii biyya gadhiisanii biyya laa gadhiisanii isinitti gaggalan akka sareetti tiriitti gochaa hin jirtanii. Kun isin baasaa. Kabajaa namaaf hin qabdan. Maali isallee namni tokko yoo deeskii tokko irra nama sadii ta'ee deeskiin tokko akka nama sadii baachuu danda'u akka nama lama baachuu danda'u beekaan guddanne namni utuma jedhee ulee horii achi deddeebisuu dhufee silxaanatti ol ba'u rakkisaadha. Amma biiftuu futanii yoo silxaanarra keessan gudii isin gooti. Maroo abaaraa baate maroon deeggarwaani. Maroo deeggaree miti anduk maroo wajjin araaramantu furmaata fidan siniin jechaan jira. Maroo mayyuun deeggaroon. Walumaa gala maroo mini abaawaa adda bilisummaa Oromoon deeggaroon. Garuu dhugaa jiruutu immoo yoo haasofne dirqama. Maroo abaaraa baatee amma moontine no maroo hin deeggaru har'as boris hin deeggaru. Adda bilisummaa Oromoo har'as boris iftaanis hin deeggaru. Ani badhaadhina guruppii ammaa kana immoo akka isheen dhabamtuun irratti karataa jira. In jiraachuu dadhabne gadi baanee ol gallee akka barbaanne jiraachuu dadhabne. Biyyi keenya jiraachuu dadhabe obboleessa nyaata pilaanii baafata ciisee inni kaan sadaqaatti sagantaa baafata inni kaan miidiyaadhaan abaluun rakkatee kaameraatti qabee miskiina gadi baasee saama waan meeqatu uumame ergi waggaa 6 Oromoon biyya bushuutti ka'e. So kanaafi galatoome boru. Achuma irratti maqaa TikTokii korratti dhaqinaa darbe. So kanaafi wanti isiniin jedhu araara isin barbaachisa. Araara dhugaa isin barbaachisa. Warri miidiyaa raamoteessanii miidiyaan nu barbaachisu warri biyya laateessanii biyya laan jedhan gasubanii miidiyaa irra taa'anii wanti faayidaan qabu kan rakkoo keessa jiru warra biyya keessatti kan rakkoo keessa otoo miidiyaatti isiniin baane. Faisal Lalisaatuun harka baasee addunyaatti maqaa Oromoo waliin kaasne miidiyaadhaan warri miidiyaa afaadhaan jawarfaan miidiyaatti baanii isin hin baafne eessa haadha keessanii ol dhuftu. Dhugaa jiru haa dubbannu miidiyaadhaan abiyyuu kan finne silxaanaatti finne isa tofiin fide maal jedhu beektu isintu nu fidee jiru. Isintu nu fidee hawaasa Oromiyaadhaaf waan isa malu mootii isa malu kennaafi Oromiyaadhaaf waan isa bushuu malu Oromiyaan burjaajii guddaa keessa jirti maal goona Finfinnee qofa Finfinnee jannata minaal baataa kan sabaaf sablammi Oromiyaan kaan gara daaraa ta'aa jirti isaaniin nu guddisaa isaaniin namoota isaan malu Oromiyaadhaaf malu tinu fida abaluu goota abaluu haasaatti cabse abbaatti cabsa maal lu godha haasaan ollaa wajjin buluu barbaan naannoo keenya wajjin buluu barbaan sanaannoo wajjin ijaarame biyya hundaa ijaarame guddina biyyaatiif lolu abbayyaaf wajjin lolu Itoophiyaa nagaa seessisu wajjin lolu ollaa wajjinuu nagaa jiraachuu qabna achi deemee gadi bee warratti akkasii akka goonadhani ajandaa baasanii uummata miidiyaatti kennanii Oromoo keenya tuqame inni akka gowwaa iyyaa ol sana dhiisaa sana nuu dhiisaati araara dhugaan waraaramaan isiniin jedha kana asumaan axumur baay'ee haasa'uun barbaadu baay'atee fi meeshaatti hin fe'an yoo hin dhageessu ta'e kana kan biraa yeroo darbe mucaa eenyunni
mucaa kara deemaa jedhan tokko miidiyaa kanarraa yeroo duraanillee baay'ee tokko itti dhiyaadha miidiyaa kanarratti illee natu fidee dhufe kara deemaatu qabamee kara deemaatu nama du'aa baasee kara deemaatu akkas godhaa ama ciruu kootee dingodha inni tokko abaa'oo wajjin jiraa jedha inni tokko shimallistuu massaaraatti kennee fuudhee intiniidha ergaa jiraa jedha inni tokko asiin ba'ee jedha waa'ee kara deemaa dhaggeeffadhaa sirriitti dhala namaa yoo taatan caqasii gadi qabadhuuti akkaataa dhalli namaatti waa yaaduuf yaaduu danda'u. Kara deemaanii gaafa walloo deemee faannoo shanee mootummaa sadii jira namni wal eeggatu massaaraa baatee jechuudha mucaan kun massaaraa mataa isaatiin qabu. Shimallis inni qaama jaabee meeqa fudhatee lafa kara deemaan naqesan. Shimallisa ergu abaanoon ergu faannoon ergu I don't know abbaa erge garuu massaaraan kun yoo dhuka'e yoo adda isaatti gale kan dhabu eenyudha harmee isaatiif abbee isaatiif mucaasa haadha manaa isaatu sadhaba kana hunda kutatee waan barbaade adeeggaru walloo bira ga'ee walloodhaa karaa ittiin danda'amu sagalee walloodhaa ta'e mucaan kun okay mootummaa hojii yoo jirate abaawoon hin rukutu Yo okay abaa'oo fintini mootummaa giddi double agent yoo ta'e faannoon hin rukutu namni gaafa lubbuusaa isinii kennu akkaataa itti nama qabachuu dandeessan illee hin beektan yoo namni koomentii abaa'oo jalatti kenne abaa'oodhaa ittanii yaaddu sammuun keessan waayis ballisee yaaduu iddoo hin dandeenyeef yoo namni badhaadhina jalatti koomentii kenne dhaqeema yookiin dingata utuu scroll godhu laayikii godhe abaluu badhaadhina ta'ee jiraa jedhu yookiin utuma akka gootan yeroo baay'ee waan hin beekne tokko qubi keessan hartii faatti hin kennu abaluu deeggaraa jira sammuun keessan ammattiima kanatti yaaduu dadhabdan so kara deemaa utuu akka nama saba biraarraa dhalate too ta'e mucaan sun dhugaan isiniin jedha akka gootaatti badhaafame akka gootaatti gargaaramee dhiirummaa masaa kanaaf kutatummaa masaa kanaaf akka inni itti jiraatu yoo mucaan beekamaa daddoo ta'eef yoo inni basaasate akkaataan itti basaasu find out gootee argachuu yoo intini ta'e garuu dhiirummaa isaa kanaaf beegiyaan itti dhaladhee abbeen koo du'a abbee kootiitu naqinafe shantaa goobaa baadiyyaa keessa lafa abaa'oonis jirtu lafa mootummaaf intini walitti eeggatu keessa deeme birrii buusiitti namni kenne minaan duddatti baatee dhaqee kenneef birrii argatu birrii mini mileenos ni kennan naa kennan naqaan achi naannoo sana an elattu nachi namina beeku namina na baasa dhee yaadu nannechi du'a abbee kootiin nanne so kanaafu yeroo waan tokkotti dhufu meerre ama miidiyaarraa argeen beeku dhabame eessa akka jiru be maayidhee mootummaan jechuun yeroo namni waa hojjetu gantuudhaa basaastuu taate yaada akkamittiin anuu gochuu hin danda'u akkamittiin namni kun godhe birrii fudhadhee mini mileenii mini biyya fuudhanii onatti kennan beekiin naqan du'a abbaa kootiin nanne maaliif maafin du'a sareetoo waan xinnoo fudhatee nama ajjeesa yoo garri karaa deemaan deeggaru tokko ta'a gara tokko ta'a garri san barbaanne tokko dudduubaan birrii namatti kennitee dudduubaan rukuchiiftee jeeftee yoo du'een baqana yoo du'ee deebi'ee beeka so kabajaa mucaa dabuubii keessaa hojjetu sana yeroodhaan akka ittiin jajamu yeroo tokko onneedhaaf mootummaan akka godhe maayidhee oromummattiitti jira naasaa mucichi baqa akkuma gowwaa haasaa yeroo tokko waa'ee oromummaan kun naal tokko finyoo caalaa nama butti miti aariidha yeroo haasa'u gara siyaasaatti sarkisan dooteef gara kam jira akkamittiin jiraata oromoodhaaf maal ta'uu qabdu beektu amanamaa ta'uuf du'uu qabdu sin du'uu qabdu yoo iddoo tokko akkamittiin hin duun du'ee kee akka nutti hojjedhe akkamitti isinitti himuu danda'a namni du'uu qaba baqa oromoo biratti maaster abinnetti seedhan sana akka sanatti kabajamee akka barbaade biyya isaa keessa deemee namni jaallatu karaa akka barbaade baqa garaa isaa kanatti furotee nama isaa gargaaruu danda'e gargaaruu hojjechuu inni abaa'os yoo ta'e dhiisee inni mootummaas dhiisee akka inni firii ta'ee uummata isaatiif dhaabbatu gochuu nama akkasii nama kwaalifikeeshin waan namni danda'u irratti nama dhiisu saasa ufaasaa dhiisu isacha hojjetuuf hojii dhiisu waan dandeetti isaatii abbaan afuratu soo kanan isiniin jedha kanaafi inni kaan isini namni yeroo akka isaatii yeroo inni waa hojjetu lafa inni dhaqee yaada bakka sana of kaa caammaa namichichaa keessa of galchaa
nama faradurra namatti gadi dhiitur ana mana wadda addaan gaafadhe mucaan kun gara lachuu hojjechuun isaa nafu namni kaan naan jedhee jira inni kan mucichi abaa wanta inni nafu inni moddoo gara goda keenya sana ta'edha fakkaata mucichi shimallistuu wallootti ergi jedhani waa karaa sirreessee fi warri jedhanii jiru kan informationii kana hundaadha kan isaaf jedhan kara deemaa